እውነት ሰውነትሽ ደግሞ እየሞቀ ነው እንዴ? ተጨናንቄ ምግብ እኮ ስላልበላሽ ይሆናል። ኧረ በልቻለሁ። ቆይ በቃ ጋሽ ነጋን ስኒፍ አቶ አከም ጅርቱ ፈያ ቀብዶ ነጋን ቀባገለት ረቢ በከ ጅርተነት ናገኝ ረቢ ስኒፍ ሀባየቱ ኤጋን ከበጀምቶታ ድርፍቶታ ኮ ኤጋ ሰሙነ ከነጥቆ ቢዚ ተይ ከነንጀራ wantoota garaagaraa viidiyoo kan ofuma kooti fillee kan namarraa himitee hojjetaatii hin jiru. Egaan haa ta'u malee waan baay'ee na dhibu tokkotu jira dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e jechuudha. Jarri kun egaa erga wal lolanii hoggaa meeqa amma hoggaa lama ta'uudhaaf deemu. Haa ta'u malee egaa amma dubbiin baay'attee sumayyaanis heerumtee egaa heerumuudhaaf jechaati kan jedhamu egaa namichi inni kun abbaa manaa ishee yookiin immoo jaalallee isheetidha kan jedhamaatii jiru. Innaa egaa akkuma beekamu saayidoon immoo sumayyaa egaa bira dhaqee mana iddoo ishee jiree mana jireenya ishee akka dhaqee argaatii turre. Akka carraatii viidiyoo sana argaa tanan ture jechuudha. Yaa haalli naaf mijatee viidiyoo sanarra irraa hojjechuu hin dandeenye. Egaa waan kana garuu viidiyoo isaaniirra irraa hojjechuu qaataan dhiiseen tureeyyuu garuu immoo wanti isaanii baay'ee tokko garaana nyaatatii dhufe maalii amma har'a araaramanii nageenya godhatu har'a araaramanii nagaa buufatu ilmoo isaanii waliin guddifatu jennee gaafa nuti yaadnu isaan waan biraa ifataatuma dabalataatuma deemu malee qannasaa deemaa hin jirani. Egaa wanti hundinuu dabalaa deemudha. Akkuma beekamu amma kunoo harka ishee harkatu na cabee jechaati jechuudha kan isheen jirtu. Egaa achi mana dhaqee raawwatee lolaatee akka ture ijoollee koo natti argisiistu malee jedhee raawwatee lolaaniitii ture. Egaa sababa sanarraan kan ka'eedha kan harka ishee cabee natti fakkaata. Egaa akkasiin jedha akka carraatee immoo guyyaa har'aa ni mana hin oollee mucaa kan koo ispoortii eebbifamee eebba ispoortii qabaa ture achi saduukaa ture isiniin jedha. Egaa sammuna kanas immoo hojii baay'ee tokko natti baay'atee egaa akka carraatee naaf hin mijanne malee mana dura mana egaa kondominiimii keessa turre kondominiimii keessaa baanee mana ofii keenyatti egaa waaqayyo nu gargaaree jennaanii mana kan keenyatti galleetii jirra jechuudha. Garuu yeroo mi'a gurru minaamina egaa viidiyoo raawwannuuf hin mijanne egaa namni gaafa waan tokko asiifachi fuudhee deemu namatti hin mijatu. Sababa kanarraan kan ka'e viidiyoo tumanna waraaba jedhee yaadu waraabuun naa mijachuu didee sammuna kana kanumatti hin badeen isiniin jedha. Egaa namni gaafa hojiidhaan biizii ta'u waan hundumarraayyuu hin fagaata gara sooshaal miidiyaa kana irrumaan fagaadhe sammuna kana isiniin jedha. Kanaaf iyyuu waaqayyo haa galateeffamuuti. Egaa mana namaa keessaa baanii mana kan keenyatti galleerra jechuudha. Waan fedhes taatu wanti ofii waanuma ofiiti egaa xiqqatus guddatus jechuudha. Sababa kanarraan kan ka'e egaa banneetii jirra garuu immoo darbee yeroon darbee yeroo itti boqonnaa godhachuudhaaf jennu tokko egaa hojiin isoo nutti mijachuu baate waa tokko immoo wanta miidiyaarra oole maaliidhaan oole miidiyaan kun har'aa akkamitti oole akkamitti bulle kan jedhu ilaaluun hin haftu. Egaa ilaaluu numa argina maal keessaa akka oole maal ta'aa akka ture inuma argina garuu immoo irraa odeessuu hin dandeenye maleedha. Argaatuma turreen isiniin jedha. Kanaaf iyyuu amma jarri kuni ol gurguddifattaniitii jiru waa'ee lolaa kanaa. Egaa nama baay'ee biraan gaataniitii jiru. Egaa ijoolleen amma isheen wajjinii nama viidiyoo hojjetaatii turtu viidiyoo eenyufaa keessatti hin argisinitti fakkaate ijoollee ishee nama wajjin hojjettu kana Abrish faafaan. Eessan garamiin akka isiin achi dhaxxee garamiin akka isaan walitti dhufan. Kanatu na dhibaatii jira garuu jechuudha dhugaa dubbachuudha fi sababni isaa Abrish gara sooddoo natti fakkaata gara sooddoo guraagee waan gara sinatti fakkaata jechuudha. Malee gara isaaniin tokko na fakkaatu. Garuu immoo haa ta'u malee eessaa akka isaan wal barbaadanii walitti dhufanii egaa amma ijoollee kan Abrish wajjin walitti dhufan Abrish faana viidiyoo hojjetan jechuudha. Ijoollee baay'een argaatii jira viidiyoo ishee irratti akkasuma viidiyoo isheen isaan faana kan hojjette chaanaala isaanii irratti egaa nan hordofa waan ta'eef isaanis darbee nan ilaala.
viidiyoo isheen kan isaan faana hojjette fa'aa argaatiin hin ture jechuudha. Jara sana biratti egaa jara sanatti firoomte na fakkaata. Jara sanatti egaa garasitti qalbiin ishee kaate natti fakkaata akka yaadatti yaada kan kootitti. Egaa mucaanumti immoo amma isheen wajjiniin kaamma jaalallee kooti yookiin abbaa manaa kooti isheen jettee wajjiniin jettu kun ishee duukallee taa'aa jiru kun ani isheedhaaf jedhee waan fedhe gochuun qaba ani isheedhaaf jedhe raawwadhee waan fedhe ta'uun qaba jechaatii kan jiru kun innumti illee waan jara isaan sana faana walitti dhufeenya qabu na fakkaata. Jarattiin isaan sun immoo egaa alla darbee argitaniiti jirtu isheerra dhufanii sayiduudhaan lolaatii turanii. Innaa jara kanatti waan firoomte yookiin immoo gara jara kanaatitti akka waan adeemte wayii natti fakkaatatee jirti. Egaa filannoo isheen isheetu beeka waan barbaadde gochuu waan barbaadde filachuu mirga isiiti. Haa ta'u malee immoo iddoo kanatti ani wanti isheen xiqqoo garaana nyaatte kun maa'inni inni iyyuu mana baree dhaqee ilmoo koo arguun barbaada erga jedheeni achitti garuu dhoksuu hin qabdu turte. Maaliifin inni iyyuu achi dhaqeera waan ta'eef osoo itti argisiiste gaariidhuma tureeyyuu. Hin taane taanaan immoo isheen erga dhiiste rakkina hin qabu garuu immoo miidhama walirraan ga'uun kun waan hin barbaachisnedha. Egaa zooree namni wal dhabiitii qabu miidhama walirraan ga'uu hin dhiisu. Numa miidhama walirraan ga'a. Gara kamiinis ta'u miidhamni walirra ga'uu hin dhiistu jechuudha. Numa miidhamu namni kamiiniyyuu miidhamuu ni naftu. Kanaaf iyyuu jechuudha. Egaa amma akkuma argitan sumayyaan harki koo na cabeetii jira. Ogeessa bira dhaqee tananii akkasittiin hojjisiifadhe yookiin immoo hiisifadhe jechaatidha kan isheen jechaatee jirtu. Kun waan ulfaataadha. Sababni isaa maalinni namni tokko miidhama walirraan ga'uu jechuun waan hin barbaachisnedha. Sababni isaa jarri kun yookiin waliif ta'uu yookiin waliif hin ta'anii egaa waggaa amma kanaatiyyuu walirraa turaniitii jiru. Garuu immoo akkasitti walitti deddeebi'anii wal miidhuu deebisanii qaama ofiirratti agulii tokko walirratti gochuun hin barbaachisu jechuudha. Haa ta'u malee immoo amma isheen dhattee jara kana harka galtee jirti. Jara kana duukaa taateetii jirti. Jarri isaan kun immoo gara isaatti garagaraatii jiru akkuma argitanii. Inni kun hundinuu maal ta'a booda zooree tokko isaanirra miidhamni ga'uun hin hafu. Egaa akkuma viidiyoo sumayyaa kana keessatti arginetti gurbichi akka sumayyaarra dhufee loluudhaa ka'eeti jechuudha inni godhataatii jiru. Hatta albee dirasii billaa fudhatee raawwatee bahee akkuma argitanitti. Egaa wanni inni bahee eenyuudhaaf yoo jettanii sayidoodhaaf jechuudha. Sayidoodhaaf albee fudhateetii bahee kanaaf kan nama hin beekne keessa qabattee nama laatti moo akkasiidha. Yeroo waliin beekanii kan sanaa waliin beekanii sababa intala kanaatitti jarri kun lama wal ajjeesuuf